Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marabi. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin qabacha. Video kana keessatti gaafii namoota baay'ee ta'ee yeroo baay'ee karaa Telegramaatiin, karaa bilbilaatiin, karaa baay'eedhaan gaafatan har'a deebii isiniif deebisuudhaaf kan dhufe. Gaafiiwwan ka'an kunniin lamaadha. Tokkoffaa fiinchi coin irratti akkaataa ittiin KTN argachuu dandeessan. Yoo bitachuus barbaadan akkaataa ittiin bitachuu dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo kana ilaalaa. Warroonni immoo asirratti gaafii kana gaafatan namootaaf invite goonee kennuuf kennaa hin jiru warroonni jettan jirtanii isiniif immoo gabaabinaan viidiyoo kana keessatti isiniif deebisa. Lammaffaa irratti immoo gaafii namoota baay'ee ta'e kan jiru Trankipper walitiidhaan wal qabateeti. Trankipperidhaan kan wal qabateedha. Trankipper irratti baay'een keessan doolaara 1,000 2,200 200 warroonni hojjettan jirtan walitii sanarraa warroonni qabdan jechuudha. Kanaan dura gaafii keessaniif deebisaa ture. Iskaamarota irraa of eeggadhaa isiniin jechaa ture. Namoonni hanga ammaatti illee baasuudhaaf toonii bitachaa jirtan ni jirtanii. Riskii mataa keessanii fudhatanii bitachuu ni dandeessan. Asirratti garuu wantoota lama isiniin jechuu barbaada. Tokkoffaadha warroonni baafachuu barbaadan isteeppiiwwan viidiyoowwan kanaan dura isiniif hojjedhe jira. Viidiyoowwan sanniin ilaaluudhaan kaffaltii jedhame san kaffaluudhaan baafachuudhaaf yaalii taasisuu ni dandeessan. Garuu warroonni hanga ammaatti baafachuudhaaf yaalii hin taasisan osoo dhiiftanii irra filatamaadha waan jedhu sammuu keessaa qaba. Keessa seennee dhaggeeffatan koo maal fakkaatu kan jedhu mee bal'inaan haa ilaalluuti. Ergasii immoo viidiyoo kana ni xumurra jechuudha. Viidiyoo kana keessatti gaafiiwwan kanneen lamaan isiniif deebisuudhaaf kan dhufe. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati. Kan teekinooloojiidhaan itti warbartan waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa Trankipperidhaan wal qabatee warroonni KYC amma isin gaafachaa jira. Warroonni kanaan dura toonii jedhame san toonii duwwaa tuqaa tokko, toonii duwwaa tuqaa 5, toonii tokkollee lamallee warroonni kafaltan jirtanii warroonni isan kafaltan ammaan boodas baafachuudhaaf KYC on godhadhaa isiniin jechaa jiru. Isa kana akkaataa ittiin on godhachuudhaaf yaalii taasiftan kanaan dura isiniif ibsee jira. Waa'ee isaarra deebi'uun barbaadu viidiyoo san ilaaluu dandeessan. Har'a immoo kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe dhaggeeffatan koo Trankipper gara channel isaanii kan Telegramaa deemnee haa ilaallu waan tokko tokko. Sababni isaas baay'ee tokko wantoota sobaatu jira waan ta'eef jechuudha. Asirratti wantoota annawansi godhaa jiran namoota miiliyoona olitu aappii kana buufadhaa jechaa jiranii isinis buufattanii irraa fayyadamuu dandeessanii garuu wanta isin fayyadu hin qabu. Maaliif akka waalitiiwwan biraa Trankipper Play Store irraa Trankipper jettanii search yeroo gootan salphumatti argachuu dandeessan. Lammaffaa immoo OKX waalitiin baay'een keessan beektanii isaan wajjin partnership taanee jirra wajjin hojjechaa jirra jedhanii jiranii garuu OKX keessa seentanii search yeroo gootan Trankipper hin argattan. Sababni isaas feekiidha wantoota kanneen itti fayyadamanii namoonni akka reward godhan. Amma immoo wanta nama ajaa'ibsiisu kanaan dura toonii kafaluun hin danda'amu jechaa turan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argatan your reward are waiting on Trankipper isin jedha. Doolaarri keessan Trankipper waalitii keessan irratti ammallee taa'ee jira. Ammas toonii kafaltanii baafachuudhaaf yaalii taasisuu ni dandeessanii baafachuu ni dandeessanii isin jedhan. Garuu yeroo toonii jedhame sanillee kafaltan dhaggeeffatan koo ammas kan isin gaafachaa jiran maalidha KYC dhaaf toonii tokko isin gaafachaa jiran. So kun feekiidha irraa of eeggadhaadha. Ammas dhaggeeffatan koo kanaan dura Desembar 30 irratti ni xumurama jechaa turanii ammas irra deebiidhaan Trankipper irratti doolaara hojjetan baafachuudhaaf yaalii taasisuudhaaf toonii isin gaafata yookaan immoo toonii duwwaa tuqaa tokkollee isin gaafata jechuudha. So kanarraa of eeggachuu akka qabdanidha kan isiniif ibsuu barbaadu. Asirratti meeseejiiwwan adda addaallee kaayanii jiranii akka ragaatti jedhanii iskaamaraa miti yookaan immoo namoota miiliyoonatti jaalatee jira trusted by millions jedha. Egaa namoota miiliyoonatti jaalatee jedhaa jiranii isaan garuu wanta kana garuu feekiidhaaf kanas kan fakkaata jechuudha. Dhaggeeffatan koo wantoota kana isiniif ibsuu barbaada. Trankipper waalitii irratti wal qabatee egaa baafachuudhaaf. Mee amma immoo dhaggeeffatan koo akkaawuntii haarawaa bannee haa ilaallu. Trankipper bifa haarawaan. Fakkeenyaaf isa kana irratti Trankipper haarawaadha. Welcome to Trankipper jedha. USDT 10 naaf kenne yeroo jalqabatti seenu jechuudha. Get bonus kan jedhu kanarratti kilik gootanii boonasii keessan fudhachuu dandeessan. Ergasii immoo continue kan jedhu ni argama isarratti kilik gootan jechuudha. Salphumatti yeroo haarawa keessa dhuftanii seentan jechuudha. Amma akkaawuntii biraatiin kan ilaalaa jirru jechuudha. So gara keessaatti seennee wantoonni jiran immoo maal fakkaatu kan jedhu gabaabinummaan isinitti agarsiisuudhaaf yaalii ni taasisa jechuudha. Egaa isa haarawaadha isiniin jechaa jira akkaawuntiin kun jechuudha. Jalqabarratti keessa isin seesisu kanaafiyyuu subscribe now kan jettu san irra kilik gochuudhaan subscribe godha channel isaanii kan Telegramaa jechuudha. Ergasii immoo gara isin fudhata. Amma immoo OKX wajjin hojjechaa jiranii. Kanaafiyyuu boonasii doolaara 100 isiniif kafalla. OKX wajjin wal qunnamaadha. Sign godhadhaa isiniin jechaa jiran. Inni kun amma go ahead kan jettu kanarra kilik godhan gara OKX itti isin fudhata normaalii jechuudha. OKX waalitii banachuudhaaf jechuudha. Banatanii yeroo deebitan dhaggeeffatan koo doolaara jedhame kana 100 kana isiniif kafalan asirratti isiniif fedhanii jechuudha.
jira. Jalqabarratti subscribe yeroo gootan channel isaanii kan Telegram immoo 5 isiniif dabalanii 15 isiniif kennan jechuudha. Amma immoo isa kana start gootanii baafachuu barbaadan start to claim kan jettu kanarra click yeroo gootan ergasii immoo pay in the claim isinii jedha. Amma immoo toonii duwwaatu qalama na gaafachaa. Isin biratti meeqa akka isin gaafatu hin beeku. So baay'ee keessan haala kanaan jechuudha. Ergasii immoo connect wallet kan jettu kanarra click gochuudha. Walletidhaan wal qunnamsiiftanii kaffaltii raawwadhaa isiniin jechaadha. Seera qabeessa osoo kan ta'e dhaggeeffatan koo maaliif December 30 irratti dhaabnee jirra. Namootaaf kaffaltii keessan doolaara keessan baafachuu hin dandeettanii achiin booda nu jechaa turan. Amma immoo akka haarawaatti ammallee kaffaltanii baafachuu ni dandeessan waan hojjettan isiniin jechaadha. So kanaafiyyuu feekiidha waan sobaati irraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Asirratti yeroo kan koo gubuu hin barbaadu irraa of eeggadhaadha. Tirank baay wallet irratti kaffaltii tokko illee hin raawwatinaadha. Isa feekiidhaaf uumame kan jedhudha jechuudha. Yaanni an qabu kana fakkaata. Amma immoo dhaggeeffatan koo Finch coin irratti gaafii namoota baay'ee ta'e kan jiru maalidha akkaataa ittiin kee ittiin argattanidha. Finch coin keessa yeroo seentan akkuma asirratti argattan asirratti Finch coin 13,860 yookaan immoo doolaara 13.86 hojjedhe jira. So withdraw gochuudhaaf asirratti eligible ta'uu qaba. Maaliif withdraw godha yoo jedhe asirratti dhaggeeffatan koo maal na gaafata salphamatti dhaggeeffatan koo eligible ta'uu qaba. Eligible hin taane. Kanaaf withdraw kan jettu kana keessa seenee amma fakkeenyaaf baafachuudhaaf yeroo yaalii taasisu kee hin qabu yookaan immoo eligible miti seera qabeessaa miti naan jedhan. Kanaafis viidiyoo kana isiniif hojjedhe jira. Mee amma immoo achi keessa seenee akkaataa ittiin kee bitachuu dandeessan karaa ittiin bitachuu dandeessan waan tokko gabaabinaan isiniif ibsa jechuudha. Akkuma asirratti argartan keenan asirraa qabu 0dha yookaan duwwaadha jechuudha. So kanaafiyyuu kee tokko qabaachuu qaba. So kanaafiyyuu baay'ee gochuu dandeessan. Buy or redeem case kan jettu kanarra kilik gochuudhaan bitachuu dandeessan. Garuu asirratti wanti ol of eeggachuu qabdan dhaggeeffatan koo irra caalatti namootaaf invite godha. Invite irratti nama 7f nama 10f invite goone jettan baay'een keessan. Garuu nama 10 dhiisii nama 1,000 fiiyyuu miliyoona 1 fiiyyuu invite yoo gootan namoonni sun Finch coin irratti active yoo ta'in yeroo hundayyuu seenanii yoo kan hin hojjanne ta'e keessan isiniif hin kennu. Keessan akka isiniif kennuuf salphamatti namoonni 7 isaan jedhan kun active ta'uu qabu. Yeroo hundayyuu Finch coin hojjechuu qabu. Yeroo hundayyuu active ta'anii mul'achuu qaban. Ergasii immoo calculate godhanii torbee tokkoon booda kan isin beeksisan yookaan immoo keessan kan isiniif kennan. Har'a nama 7f invite waan gooteef qofa kee isiniif hin kennan. So kana hubachuun dirqama keessanii an irratti caalatti namoota baay'eedhaaf invite godha. Namoota baay'ee keessatti immoo namoonni muraasni seeraan Finch coin seeraan yoo hojjetan kee isiniif kennan waan ta'eef jechuudha. Kanaan dura isinitti agarsiisee jira akkaataa ittiin fudhadhan. Ammas namootaaf invite godhee salphumatti fudhachuu danda'a. Amma immoo baafachuu kan dandeessan dhaggeeffatan koo nan custodial wallet irratti so Phantom wallet irratti akkaataa ittiin baafachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Kanaan dura immoo Phantom wallet akkaataa ittiin banatan isinitti agarsiisee jira. Bitachuu warroonni barbaadan garuu asirratti dhaggeeffatan koo bitachuu warroonni barbaadan buy in the redeem kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii bitachuudhaaf yaalii taasisuu dandeessan. Asirratti wanti ammallee isiniif ibsuu barbaadu. Finch coin kanarratti akka bitattan karaa isiniif kennan isaan fakkeenyaaf buy K for $1 isin jedha doolaara tokko baaftanii kee bitachuu dandeessan isin jedhanii ergasii immoo buy now kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti bitachuu dandeessan. Duraan dursitanii garuu waaleetii keessan irraa doolaara tokko qabaachuu qabdan. Doolaara tokko namoonni baay'een naaf ergi warroonni jettanii qarshii kaffaltan jirtan. Doolaara tokko namaaf erguu hin danda'amu. Sababni isaas doolaara tokko yeroo namaaf ergitu transaction fee ammoo meeqa isin gaafata kaffaltiidhaaf jechuudha. Kaffaltii isiniif ergu kanaaf doolaara tokko na gaafata jechuudha. So doolaara tokko bitachuudhaaf doolaara 2 kafaluun kaffaltii 2 kafaluun dirqama jechuudha. So kanaafiyyuu kana beekuu qabdanii ergasii immoo garanatti isin fudhata akkuma asirratti argartan waaleetii keessanii wal qunnamsiiftanii connect wallet jedhu kanarratti achirraa kafaluu dandeessanii yookaan immoo adreesii kana copy gochuudhaan fakkeenyaaf send adreesii kana copy gootan asirratti ergasii immoo send gochuu direct erguu dandeessan direct transferiidhaan kun comment yookaan mimoon asirratti argama warroonni akka Binance yookaan immoo Bybit fi exchange wan adda addaa irraa warroonni bitachuu barbaadan mimoon asirra adreesiin asirra kanneen copy gootanii itti galchatanii bitachuu dandeessanii jechuudha. Egaa kanneen lamaan irraa wal qabate kana fakkaata asirratti wanti hubachuu qabdan dhaggeeffatan koo kee bitachuudhaaf yaalii gochuu irra dhaggeeffatan koo namoota baay'eedhaaf invite godhaati kee isiniif kenna. Eeggadhaadha abdiidhaan suuta jedhaati eeggadhaadha hin jarjarinaadha. Al tokkoon naaf kafaluu qabeettanii warroonni yaaddan hin hojjetinaadha hojii online. Hojiin online guyyaa tokko yookaan guyyaa tokko keessatti ati successful gootee fixxeetiin hojjettee qarshii sii kafalu hin jiru. Kanaaf hojii online hin hojjedhu jettee tasgabbiidhaan suuta jettee hojjechuu dandeessanii yeroo biraa immoo dhaggeeffatan koo kee kanaanillee namootaaf invite godhee argadheetan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana fakkaata. Egaa dhaggeeffatan koo viidiyoo kana keessatti gabaabinaan gaafiiwwan lamaan irraa deebii isiniif deebiseera jedhee yaada. Warroonni Finch coin irratti kee akkaataa ittiin argannu hin beeknu jettanii fi akkanumallee karaa ittiin argattanillee kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Wantoota jiran isiniin dhaqqabee jira. Tiran keppariidhaan kan wal qabate immoo akkaataa ittiin USDT yookaan immoo doolaara hojjetan san ittiin baafachuu dandeessan. Kanaan durallee viidiyoowwan bal'aa hojjedhee jira. Viidiyoowwan sanneen illee warroonni hin daawwatin daawwachuu
daawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii garuu asirratti riskii mataa keessanii fudhattanii baafachuudhaaf yaalii taasisaadha osoo kiyyaan ni dhiiftanii sababni isaas doolaarri achirratti isiniif kennan sun kan feekiiti yookaan immoo kan namoota ittiin soban waan ta'eef of eeggannoo akka gootan abdiin qaba. Video kan koo kanarraa asirratti xumuree jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha yeroo biraa video biraatiin walitti deebinaa horaa bulaa.